dubbachuun dandeessu deemuun dandeessu ani dhukkuba akkasii argeen beeku dubartii da'uuf kaatee tokkosti dhukkubsata kan irra keessaa kaatee shaarbii ishiitiin dugda ishiidhatti yeroo deemtullee tarkaanfattiin hojjettu arrabni ishii immoo hidhamaadha sagaleen ishii walumaa galatti jijjiirame irra gototteetu dubbatti baay'ee ishee dhibeera jennaan asitti kadhatanii fi maayinni dhibeen keessan jennaan narviidha jedhan narviin homaayyuu isin keessan jiru isin dhibee biyya lafaa yookaan hojii harka namaati waaqayyo irraa isinii keera fayyitaniittu beellama keessan deebi'aa dhaqaa isin bilisadha jedhan namni waaqayyo isaanii kadhachaa ture asumaa galanii dhuguma dharrafanii bulanii fuulli isaanii illee akka kanaa miti ture galanii ammas beellama isaanii deebi'anii dhaqanii atoo bilisa narviin qabdu elaaminaan jedhe yeroo baay'ee deddeebi'anii sammuu kee kanatti afura bu'uun argaa waan si yaaddeessu waan si boosisu argaa hin sodaatin waaqayyo gidduu galaa naan jedhan Amen jedheen kadhadhee tashaalee beektaayii naan jedhan inna abbaa kootiin jedheen dhugaa dubbachuuf sooshaal miidiyaa gama kamiiniyyuu isaanin beeku ture sa'aatii sanatti yaa waaqayyo abbaa koo maqaasaa waamteetu lafa kanatti na oolchite si haa galatu jedhee galee nan galateeffadhe naannoo sa'aatii afurii ta'eera galgala teenyeetu haasofna turre abbaa koof bilbila tokkotu bilbilame barbaadamtaniittu dhimma cimaaf sin barbaanna atattamaan iddoo nuti jennutti dhuftanii argamuu qabdu jedhan yeroo sanatti qaamni sun hin beekamu ture akkuma beekamu abbaan barbaadeetu iddoo barbaadeetti nama waamee lubbuu namas dabarsaa ture 2017 ji'a tokkoffaa keessa naannoo torbee lamaaf neetworkiin siruma isaa hin badne hansaanis na yaalan ture bilbilamee sana nan qaban ture neetworkiin gara torbee lamaa booda gaafa deemu bilbila sanarratti na yaalan ture bilbilli sun dhugaa dubbachuuf hamma har'aatti cufaadha namni sun haleluuyaa yesus Mi maqaan keessan eenyudha? Eessarraa dhuftan? Gaariidha gudduruudhaan dhufeera. Biyyi korroo guduruudhaan ammoo Adaamaarraatiin dhufa mana keenyarraati. Okay, biyyi keessan orro guduruudha. Fageenya hamma kana gahurraa dhuftanii jechuudha. Waaqayyo lafa kanatti maal isiniif godhee maal dhugaa ba'uu barbaadu? Dhukkuba akkamiirraa isin fayyise Waaqayyo? Dhukkuba narbii kana dura gara waggaa 6 fixeera. Dhukkuba narbii kanaanii waggaa 6 olitti rakkattanii jechuudha. Tole mana yaalaa deemtanii immoo manni yaalaa maal isiniin jedhe waa'ee dhukkuba keessan kana? Dura dhaqeetanii ni naa beellamanii achi yoo dhaqxee achittiin argamaa naan asan dhufee amma galuuf qajeellee gaafa galuuf qajeello makiinaan nabamnaanii koottaa achi dhaqnatteetu mucaan kun nu fiddee dhufte. Mana yaalaati gaafa deebitanii jechuudha. Dhukkuba keessan kanaa fi dhukkuba waggaa 6 ol itti rakkattan kana mana yaalaa gaafa dhaqxanii manni yaalaa kun immoo narviidha isiniin jedhee narvii kanarraa immoo fayyuun dandeessan isiniin jedhee isin immoo lafa kana dhuftanii jechuudha. Lafa kanatti namni Waaqayyoo yeroo isiniif kadhatanii maal isiniin jedhamme maal yaadan? Narbii sana hin qabdu dhugaan jeene sitti immoo naa kadhatanii. Namni Waaqayyoo lafa kanatti gaafa isiniif kadhatanii narviin kun sirra hin jiru lola seexanaati malee jedhanii isiniif kadhatanii jechuudha. Arraa kaasee narviin kun isinirraa badeeraa jedhan. Eeshi. Ani immoo ergi manaatii baheetiin immoo dhaqeetanii ilaalama jedheetanii lammaffaa deebi'eetanii Adaamaadhuma dhaqee ergi manaa bahee torban koo darbe amma kaleessan dhufe achiiti immoo torbee tokko achi taa'eetanii ammas immoo ilaalaniitu narbiin qabduu dhukkubuma sakaani'a malee naan jedhan. Erga namni Waaqayyoo lafa kanatti isiniif kadhatanii dhukkubni narviin kun isinirra hin jiru jedhanii isiniif kadhatanii ilaalamuudhaaf gaafa achi deebitan narviin kun isinirra hin jiru jedhan. Mee warri kana dhageessan iyyaaf galata guddaa isaa Yesuusin dhangalaasa. Haleluuyaa. Isa narvii waggaa 6 jireenya namaa keessaa buqqisu kanaaf ammayyuu galata jabaa Yesuusiif. Iyya guddaa Yesuusiif ammayyuu. Haleluuyaa. Erga lafa kanatti isiniif kadhatamee isin nagaadhaa Waaqayyo nagaa keessan deebisee
amma ergasiiti immoo gara qeetaniini sakaleessaa kanan dhufe amma darbee galee immoo danda'ee deebi'ee dhufuu hin danda'u jedheetanii fageenya waan ta'eef waan waaqayyo naa godhe kana dhugaan ba'a jettanii dhuftan. Kanaaf jedheetanii asuma mucaa bira ooleetanii asumaan dhugaa baheetanii yoo naa danda'ame buran gala jedhe. Mee ammayyuu galata guddaa isaa fidaa fi waaqayyoof isa nama fayyisu kanaaf. Wanta armeen kee dhugaan baane yoo jiraate mallattoo akkamiitu irra ture? Yeroo darbe Adaamaatti yaaluudhaaf deemanii Adaamarraa yaalamanii dhufanii qaxaroon qabamee fi Ambootti dhufanii na dubbisuuf jedhanii goranii lakkiin galiinaa asumaan cheerchii hirmaadhaa jennaan lafa kana fidee dhufe. Yeroo fidee dhufu sanatti fuuldura sana teenya turre lallaba namni waaqayyo lallaba kanii kaanii jalqabarratti isaanii waamanii turan. Baay'ee dhukkubsatu. Lallabni lallabamee dhumee booda jalqabarratti isaanii waaman. Baay'ee dhukkubsatu turan. Akka amma odeessinu kana osoo hin taane galgala rafanii bulan turan. Dhugaa dubbachuuf nama akkasitti dhukkubsatu argeen hin beeku. Hinna nyaata jetti, hinna waraana jetti. Mucaan isaanii tokkos faana dhuftee turte galgala kaa'ate luka isaanii kana faatti moofaa shaarbiitiin hiiteetu jechuudha. Maayinni naan keessaa na nyaatan naa dooda jetti. Yeroo deemtullee tarkaanfattiin hojjettu arrabni ishii immoo hidhamaadha. Sagaleen ishii walumaa galatti jijjiirame irra gototteetu dubbatti baay'ee ishee dhibeera. Jennaan asitti kadhatanii fi maayinni dhibeen keessa jennaan narviidha jedhan. Narviin homaayyuu isin keessan jiru isin dhibee biyya lafaa yookaan hojii harka namaati waaqayyo irraa isinii keera fayyitaniittu beellama keessan deebi'aa dhaqaa isin bilisadha jedhan. Lukaan deemuu hin danda'ani turan armeen kee kun. Deemuu danda'an turan lafa kana dugdaan ciisanii miila isaanii sochoosaa jedhanii namni waaqayyo isaanii kadhachaa ture. Asumaa galanii dhuguma dharrafanii bulanii fuulli isaanii illee akka kanaa miti ture baay'eetti dhidhiitaa ture sa'aatii sanatti. Asitti isaanii kadhatamee rafanii bulanii hingalanii ammas beellama isaanii deebi'anii dhaqani. Atoo bilisa narviin qabdu. Yeroo jalqabaaf dhukkuba narviin rakkatu turan. Amma garuu sokkeera jedhan. Warri kana dhageessan ammayyuu galata jabaa Yesuus Kiristoosiif. Haaleluyyaa. Maal gochuun danda'an ture armeen kee kun yeroo kanaatti? Dubbachuu hin dandeessu, deemuu hin dandeessu. Amma achiitii gaafa dhuftu kaleessa galgala dhuftee na bira bultee turte. Kaleessa galgala immoo himaa santiin dhukkubsatti. Ani dhukkuba akkasii argeen beeku dubartii da'uuf kaatee tokkosti dhukkubsata ture. Maayinni jedha halkan irriba keessaa kaatee shaarbii ishiitiin dugda shiidhatti garaa koo keessa jetti na waraana jetti. Dhukkubatti dhukkubsachuuf qorichaati fudhattu soo waliin argu. Kun dhibeema biyya lafa hojii harka namaati ati waaqayyoon amanii kadhadhu borga nama cheerchiin deemnaa hin fayyitaan jedheeni ameen anoo nan fayyaa dhugaa ba'us nan dhufe asumaanis nan fayyaa jette. Jennaan ganama dhufnee fuuldura sanan teenya turre. Namni waaqayyoo lallaba ture lallabdee kaatee harmee isiniin kadhadha fedha qabduu jette innaan jedhaniin ka'anii isiniin baay'ee kan sin qabee jiru hafuura hamaadha jettaniin kadhattanii fi ishiin mar'ummaan koo kana sin jetti afurri mar'ummaan kee keessa jireenya kee manni keelle nagaan qabu jettee kadhattee fi ameen jettee kadhattee galtee erga ganama kana asii galtee kadhatteeti nagaa biddeen nyaattee buna dhugdee fayyaa ishii dhuftee amma immoo waaqayyoof haa galatu dhugaa baati. Ammayyuu mee galateeffadhaa fi waaqayyoof galata fida. Armeen koo kun erga gaafa sana kadhatamee fi nagaadha manni isaanii nagaadha. Mee asirra olii gadi fiigaati meemma waan gochuu hin dandeenye godhaa agarsiisa. Waan kana dura gochuu hin dandeenye gadi jedhaa ol jedhaati of ilaala. Waan kana dura gochuu hin dandeenye godhaati ilaala. Ammayyuu kana kan dhageessamee waaqayyoof galata jabaa iyya jabaa Yesuusiif. Nama deemuu hin dandeenye waaqayyo gooftaan akka kanatti isaan deemsisaa jira. Ammayyuu galata jabaa dhageessisaa mee waaqayyoof. Iyyi guddaan hin mala Yesuusiif. Haaleluyyaa. Ammas Baatii kanan qabu dhugaa baatii baay'ee ulfaataadha. Yeroo barama 2017 kana keessa ji'a tokkoffaa keessa ture. Guyyaa tokko abbaan koo Finfinnee irraa dhufeetu guyyaan isaa facaasaa ture nu bira jira ture. Facaasaa galgalaa hin teenya. Warri nageenyi safara keessa hin jirre biyyoota garaagaraa irraa dhuftan baay'ee isaa hin beektu. Naannoo sa'aatii 4 ta'eera galgala teenyeetu haasofna turre. Abbaa koof bilbila tokkotu bilbilame. Isinii obbo Tashaalee jedhamtu miti re'ee barbaadamtaniitu dhimma cimaaf sin barbaanna akkasiin biyyan jirre quba qabna garuu yeroo dhuftan atattamaan iddoo nuti jennutti dhuftanii argamuu qabdu jedhan. Maayinni nagaa miti moo jennaan lakki barbaadamtaniitti waaman ta'e mari'annaa jedhan. Yeroo sanatti qaamni sun hin beekamu ture akkuma beekamu abbaan barbaadeetu iddoo barbaadeetti nama waamee
akka barbaadetti qabeenya namaas fudhatee lubbuu namaas dabarsaa ture. Garuu kana hundumaa Waaqayyoon oolchee galanni ulfinni bara baraan isaaf haa ta'u. Jennaan asiiti lakkiin galiinii jedheen isaatiin afur ta'eera. Inni darbee galuuf ture gaafa facaasaa sana yoo akkuma tasaa ta'etu bule. Anoo nan galaa jedhe. Isaan deebisanii bilbilanii yoom galtuu jennaan yoonaa danda'ame qidaame yookaan sanbata nan dhufaa siniin bilbilaan dhufa ergan barbaadama ta'ee rakkoon qabu jedhe. Maaliif akkas jettaa lakkiin galiinii namni yeroo haasaa akkasii dhaga'u karaa garaagaraa mala uumeetu biyyaatii baqataa. Ati immoo itti deemtaa hon jedheen lakki ani qaama kamirraayyuu bilisa kanan hojjedhu hojii dhuunfaa koo hojjedheen jiraadha. Maaltu na baqachiise Waaqayyo beekaadha nan galaa jedhe. Maaliif reessa immoo sanbata afaan galtu jennaan lakki ijoolleef maatiif rakkoodha galuu koo wayyaa naan jennaan dubartii wayii immoo gibbii keenya jirti turte naqamtee dhufteeti. Ani cherchii kana jiraachuu isaas hin beeku lakki hafaamee gaafa kaamisaa cherchii wayii jira naqamteerraa dhufee asitti banameera nama Waaqayyooti baay'ee tajaajilaa kadhachiifadhaa xuruu miti jennaan Waaqayyo lafan deemutti iyyuu hin dhaga'u anoonan kadhadhaa sin jedhee dideetu gale roobii ture. Roobii ganama sagaggeessee dhufee baay'ee nan aaran ture baay'ees dhugaa dubbachuuf boqonnaan qabu ture. Yeroo inni galee nan jedhutti nan bilbila. Ganamas galgalas guyyaatti meeqan bilbila maal taataniitu na jeeqxu kan na jeequu isin ture jedheetu na arrabsa ture abbaan koo jennaan gaafa roobii asii galee aamusiisaan lafa kanan dhufee gidduu sanan ta'an ture dhugaa dubbachuuf cherchii kana sirumaayyuu akka jiruun beekun ture namni biraas namni biyya keenyaa dhufe fuuldura jira waliin beeknu jalqaba nama sana kaasanii eessaa dhufteennaa wallagga keessaa naan koombolchaan dhufee jedhe ishiin duubaa sunis ka'inaan jedhani nan ka'e eessaa dhufteennaan koombolchaan dhufeen jedhe wal beektonna lakki waliin beeknuun jedheeni garuu afura qulqulluutu natti hime lafa kana dhuftanii beektonna namichi sunis lafa kana dhufeen beeku anis lafa kana dhufeen beeku ture namicha sanaaf kadhatanii abbaa isaanii fayyisanii elaaminaan jedhe yeroo baay'ee deddeebi'anii sammuu kee kanatti afura bu'uun argaa waan si yaaddeessu waan si boosisu argaa hin sodaatin Waaqayyo gidduu galaa naan jedhan ameen jedheen kadhadhee sana booda ergasis lafa kanatti nan dhufen ture kennaaf iddoo kana yeroo dhaaban tashaalee beektaa naan jedhan innaan abbaa kootiin jedheeni dhugaa dubbachuuf sooshaal miidiyaa gama kamiiniyyuu isaanin beeku ture sa'aatii sanatti yaa Waaqayyo dhugumayyuu hin argiti ati abbaan koo maqaasaa waamteetu lafa kanatti na oolchite si haa galatu jedhee galee nan galateeffadhe ammas garuu yaanni namaa hin ciisu maalin dhagaa laata waanan jedhun ture yaadda guyyaan kun kamisedha gaafa jimaata galgalas nan bilbila ganama saanan bilbilan ture laakiin nagaa kooti Waaqayyoof haa galatu warri kana dhageessan iyya guddaa Yesuusiif galata guddaa Yesuusiif haleluuyaa lafa kana gaafa dhuftu Waaqayyo gooftaan karaa nama Waaqayyo maqaa isaanii waamee abbaa kee gidduu nan gala jedhee Waaqayyo dubbate amma erga gaafa sanaatiin jedhame kun hin taane nagaatu jira jechuudha. jedhameen taane waan nama ajaa'ibu Waaqayyo nama oolchuudhaan waan hin danda'amnetu hin danda'ama Waaqayyo gaafa kan inni beekamte gale gaafa qidaame yookaan sanbata nan galaa jedhe ani guyyaa qidaame sanaaf sanbata sana maalin nagaa jedheen ture kanan yaadda'u gaafa jimaata galgala neetwoorkiin akkuma horroo guduruu wallaggaatti siruma isaatu bade waan nama ajaa'ibu waan mata akka badeen beekne yaalameellee hiqirtaafaa jedha malee isaa bilbilli walumaa galatti hin ba'u ture magaalaas baadiyaas lafa kamiyyuu neetwoorkiin sa'aatichumatti bade እና ብልብል ሳነድና በቃ አባኮ ፍራተኒ ማለና ጋያ ዋቀንጁቲ ብልብለና ማረት ያለ ብልብለና ማረት ያላንስ ብልብልና መተኮ ይሁንቦ ኤዳ ኔትወርክ ይመቱ ቀባሜረ ይዶብራቲ ብልብለ ማኒ ኔትወርክ ቢየከኛና ሂነገኘ ኔትወርክ ቀባኒ አመሞ ዋንተ የምቤግኑን አንጀናን ኦ አናፎ ዋቀዮቱ ሆጀተ ዋቀዮ ሰግዱን ገለና አንጀነቱ ግዱ ገለ ዋቀዮቱ ግዱ ገለ አማዩ ገለተ ጀባሳ ኢየሱስ ሃሌሉያ ኢንገማላ ኢማላ ገለኒ ዋቀዮፍ ኢማላ ይሌ ዋቀዮፍ ሃሌሉያ ዋቀዮ ዱገሌ ዋን ወለምኔ ነሞልቼ ለፈሰነት ለፈፍሪ ነማንፉር ለፈ ቀበኝ ወፊ ነማንፉር አጀጀ ሰይጣና ሆለል ሰይጣና ነሞኒ ብየ ለፋ ከሰ ጅራተን እንዱም ተቆረም ሰቀው ገሩ ይሰበኩት በካ ሀለች ባየልፋታቴ ሳኑማ ኔትወርክ ይወጥቃቴ ወሪሳት ቸቤክተን ኩመለማ ፍጠቶር በጂአቶ ኮፋ ከሰዳ ናኖ ቶርቤ ለማ ኔትወርክን ሲሩማ ሳይምባዴ Hasanis na yalan tule bilbila me sana nan qaban ture networking gara torbe lama boda gafa deemu bilbila sana irratti na yalan tule bilbilu sun nuga dubbachuuf hamma har'aatti cufaadha namni sun haleluya yesus
kana sa godhe maatii koo abbaa koo sanagaa godhe lafa kana na dhaabe ummanni kun lafaa ol kaatii illee mee lafaa ol kaatii waaqayyo isa dubbatee gidduu galu waaqayyo isa nama oolchu dubbatee dubbii isaa duukaa isa ta'uuf ammayyuu galata jabaa iyya jabaa Yesuusiif ililleen immaal ammayyuu Yesuusiif haleluuyaa waaqayyo akkaataa kanaan gidduu galee abbaa keelleen oolche jechuudha bara baraan dhuga baatiin mana keetiin dhabamin nagaadhaan iddoo keetti nu deebi galateeffadhaa fi sabii ammayyuu waaqayyoof haleluuyaa